الحمد لله الذي خلقنا من التراب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل ذكره: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رب جل وعلا آية قرآنا سورة طه كيستي dacheedhuma kanarraa yookaan biyyeedhuma kanarraa isin uumne, wafiihaa nuciidukum biyyeedhuma kana keessatti dacheedhuma kana keessatti isin deebifna. Namu gargaafa ruuxaa fi jasanni isaa adda bahe garuma qabrii yeroo geggeessan lafuma tana qotanii keessatti awwaalan. Rabbiin dachee tana du'aa keessanii fi jiraa keessaniif illeen geettuun taasifne jedha suuraa biraa keessatti. Jiraan kennallee dachee matanarraa fayyadama, du'aan kennallee dachee tana keessatti deeffama. Akkasuma ومنها نخرجكم تارة أخرى. warra kaafama marmuufillee rabbi ayata kana keessatti akka kaafamnullee nutti hime dacheedhuma kanarraa isin kaafna yookaan ho'achumarraa isin baafna marraa biraadha jedhe rabbiin. Suni guyyaa qiyaamaati. Kanaaf guyyaa har'aa barattuu markaza Hayaatul Quluub obboleessi isiidhaa gara ganda akhiraa jalaa deeme, rabbi isaa haa araaramu, jannata ofii rabbi isaa haa waffaqu. Obboleessa keenya dargaggeessa jannata rabbi isaa haa taasisu. Gandi duniyaa ganda namuu zalaalam irra jiraatu miti. Ganda haguma nuuf qaddarame haguma nuuf qaraa rabbi qaddare wahii irra teennuudha. Guyyaan keenna gahee jennaaniin nu hundi keennaa hoo asirraa deemna. Wallaahi tokkollee ka asirratti hafu hin jiru. Tokkolleen ka daqiiqaa fi sakandii takka gara fuulduraatti siqfachuu danda'u hin jiru. Walaakin wanti guddaan nurraa eegamu haga ganda duniyaa gubbaa jirru khayrii dalagachuudha. Warra khayrii dalagataa ganda duniyaa gubbaa jiraatu rabbi nu haa taasisu. Obboleessa keenya jannata ofiitiin rabbi isa haa simatu. Fasiixa jannata rabbi isa haa qobsiisu. Macsiyaa isaa rabbi isa haa dhiisu. Dhalala isaa rabbi isa haa dhiisu. Mucuca isaa rabbi isa haa dhiisu. Ganda jannata rabbi isa haa qobsiisu. Firdawsii warra qobaturraa rabbi isa haa taasisu. Jannatun naciimiin rabbi qobsuma isaa haa taasisu. Obboleettii teenya ta har'aa obboleessa kee dhabdee qalbiin si cabde, obboleessi abbaa lammataati. Bal obboleessi gariini nama bira dhaabbatee nama jajjabeessuu keessatti abbaa garii kana maa caalutu jira. Wanta abbaan namaan argine kana ma argu hedduutu jira. Gaachanaa guddaadha obboleessi. Obboleettii tiyya qalbiin si hin cabini. Rabbiin miidhaa keetiifi miti, miidhaa maatii keetiitiifi miti. Rabbiin kenna caadili. Caadilummaa isaatiin isa kaan jiraachisee isa kaan ajjeesa. Isa kaan uumee isa kaan ammootuu gara ganda akhiraa geggeessaa jechuu. Wamaa rabbuka bidhallaamin lilcabiid. Rabbiin keenya saahiba dhulmiiti miti, nama hin miidhu. Nutu lubbuu kenna miidha malee rabbi jalla wacalaa gabroota isaa tokkolleen hin miidhu. Rabbiin wanta nu hin dalaginiin nu hin mokkoru, nu hin qixaaxu. Cufti mokkortii nurra qobattuu yeroo hedduu wama harki keenna dalagdeeni jechu. Kanaaf obboleettii teenya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaafa musiibaan gurguddoon isinitti galte anaan of sabbarsiisaa jedhan. Kana jechuuni irra caalaa wanti nuti jaallannu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadhaa fi abbaa keenyarrallee lubbuu teenyarrallee isaan jaallanna. Isaanuu hin dhabne cufoo waan fuula duniyaarra jiru obboleessa obboleettii taate
haadha abbaa taate takkaa isaan tunu dhabuu deema, takkaa nutu isaan dhabuu deema. Ka dura deemu rabbitu beeka. Kanaaf obboleessa keenya rabbi isa haa araaramu. Obboleettii teenya sabbari, mindaa sabriin qabdu argadhu. Asaatiidhan keenya rabbi jadaa isaanii haa deebi'u. Nasihaa hedduu nuuf dhaamaa turanii. Akhirumarran dubbadhaa jedhee dhageeffachaa ture wallaahi. Nasihaa babbareedduu nuuf dhaamaa turan waan ta'eefi rabbiin isaa haa araaramu. Jannata fi rabbi isa haa qobsiisu. Kanaaf obboleettii teenya rabbi sabrii jabduu siif haa kennu. Sabbari sin jechuu barbaada. Ammaan gaa inshaallahu ta'aalaa hundi kennaahu wal sabbarsiifne magfiraa obboleessa keenyaa kadhanne. Rabbi nurraa haa qeebalu, rabbi nurraa haa jaallatu. Hajaa teenya xiqqoo guddoo ishee rabbi nu haa baasu. Wanta khayrii taate rabbi walitti nuuf haa qabu. Wanta hamtuu taate rabbi nurraa haa qabu. خير دنيا آخرة ربنا وفقه حمت دنيا آخرة ربنا جلنا باسو ربنا جانها باسو سبري سنجن بولتي تيني بينا ما كيس جرتا وفين جنكني شوفا نمغند آخرة ديمي هندت ربنا رارم خدتشو في ملي راكو غرغراتي في كسوما أسو لولوي أوفوني هم تكن فيدو biyya keessas jiraatanii biyya namaatis jiraatanii wanni bu'aa takka buusuu fi danda'a hin jiru. Gaafa rabbiin kenna fudhate yeroo fi eeggatee namoonni deema. Ati achi jiraachuu kanallee rabbumatu qaddare. Osoo ati achi jirtu ganda akhiraa deemaallee rabbumatu qaddare. Kanaafi namni gaafa musiibaa takkatti xooxeffatee hin barbaachisu rabbiin kenna waan ofii barbaade hojjeta waan ofii fedhe hojjeta waan ta'eef wama fa'ala aljaliilu fahuwa aljamiil wanti khaaliqni kenna dalage hunduu gaariidha alhamdulillah jedhanii sabbaranii jaalachuudha. Kanaaf inshaallah rabbi sabrii fi jajjabina gaarii siif haa kennu siin jenna. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا ربي اتنو أرارمي يا ربي اتنو أرارمي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربي اتنو أرارمي أكسماكا كيو كيني تكو يا الراخنة عند آخر ديماني كالي قلقل دعاي كرتما في توري والتي ساني حرة ساني اللي دبلتي كل مسلم توتا ورقبرين ساني حاروا تموفتو كانوا بيكنوا كانوا بيكن ربي اتنو أرارمو. والله أمني حاجة جيرو خيري حجتي وانت خيري تنمر دبتما نما خيري تدعي نما خدتها خيري ربين نما أرقتشيس حرأة برسبب ما أبوليتين إساس كيسة أرقموتيفو نما هدو تيدو كان أرقمي دعاي خدتيفي iddoon biraa iddoon kabajaa akkanaan jirtu beeki. Iddoon biraa iddoon akkanatti itti wal kabajanii sibira dabranii haadha abbaa keetii obboleessa obboleettii keetii namni hagana baay'atu kun wanta irra jiru dhiisee darsii qara'aa jiru darsii dhiisee hayaada biraa harkaa qabu dhiisee asitti argamee maghfiraa walii kadhachuu jechaan wallaahi waan guddaa wahiiti. Walii qaba osoo jettee soyteen argitu nama ganaa bakka biraatti. Nama sanuu qur'aana qara'u kun ka qaraasisu. Nama ganaa kana keessa paarsantaan 98 fi 99 illeen yoo nama rabbiin quba wal hin qabne taane paarsantaan takka lama ta rabbi ofiitiin quba wal qabduun dhabamtu. Sababuma saniinu hundaahu rabbi du'aayiteen awwaatu mala. Rabbi bar sababa nama tokkichaa hunda kennan milkeessuu danda'a. Kanaafi
iddoo khayrii kana hin baqatinaa takka, hin lagatinaa, hin xooxeffatinaa, hin hifatinaa. Qur'aanillee isin dhibu, haalillee isin ulfaatu, san caalaayyuu nu ulfaataa bar. Mee yoo qaraatii qur'aanaa dhiiftee, salaata dhiiftee, subii kaatee salaatuu hin dandeessu, ishaa'ii teettee eeggattee salaatuu hin dandeessu, aboo jinqii kan ofirraa dhiisee maaltu nagahe yoo jette, akhiraa yoo rabbii ibidda jahannamiin nu gube maaltu nagahe jennee dandeenya? Akhiraa yoo rabbi warra ibidda jahannam, quraan ibidda jahannam rabbi nu taasise maaltu nagaheen achitti mijata? Wallahi hin mijatu. Kanaaf irra jinqaan, irra rakkinni ganda nu duraa san jirti. Kanaaf rakkina ganda duniyaa xooxeffannee, rakkina ganda duniyaa kana rakkinatti herregnee yookaa qur'aana dhiifnu, yookaa salaata dhiifnu, yookaa ibaadaa dhiifnu, yookaa sadaqaa zakaa dhiifnu ta'u taate rakkina ganda akhiraa hoo dandeenya? Rakkini ganda akhiraa bar hin ulfaata, wallahi hin ulfaata. Ibidda jahannamtu nu afoo jiraa bar, siraadhatu nu afoo jiraa bar, cinqaa ganda qabriitu nu afoo jiraa bar. Tokkichi isaa yoom dabarre? Tokkichi isaa yoom dabarre? Ganaan jirru hundi isaa nu afoo jira. Tartiiba ofii eeggatee nu eegaa jira. Wanni dabraniin ammoo sodaa rabbiiti. Haala gaarii qabaachuun, ibaadaa ofii bareechifachuun, wanta hojjetan ikhlaasa itti godhachuun, wanti nuti hojjennu mutaaba'aa qabaachuudhaani guyyaa qiyaamaa rakkoolee san jalaa bahuu dandeenya jechuudha. Guyyaa qiyaamaa rakkoolee gurguddoo sanii wanti jalaa baanuuni jalqabni sodaa rabbiiti. Sodaan rabbii waa hedduu. Sodaa rabbii kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wasafee sodaa wanni jedhamu kun jedhe al-khawfu min al-jaliil. Rabbi ofii kana sodaatu jedhe. Rabbitu na uume, ibaadaaf na uume, hunda of aalaa keessatti rabbi sodaatu. Walqanaacatu bilqaliil, akkasuma wanta rabbi namaa kenne qabeenyarraa ziqii itti qabaachuudha, sabrii qabaachuu. Duniyaaf jecha guddaa bololuudha bulal. Wanni har'aa ummata keenya haganu hundaan baatuttuu gashii guddaa, tagriiqa guddaa keessa nu galche duniyaa. Isii tanaaf illeen guddaa duniyaa inni biraa ammootu guyyaa qiyaamaa, guyyaa fe'annaa, guyyaa hundi keennaaf asirraa deemnu sanii isaaf qophaahuudha. Guyyaa qiyaamaa wanti qophaahaniin irra caalaan watazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwaa wattaquun yaa ulil albaab jedhe rabbi qur'aanatti. Irra caalaan wanti guyyaa qiyaamaatiif qophaahaniini sodaa rabbiiti. Rabbi sodaa ofii nuu haa kennu. Kanaaf rakkoolee hedduu, cinqaalee hedduu, cinqaan duniyaa takkallee ta'isitti hin fakkaannetu nu afoo jira. Ibidda jahannam ta irraa taqabsiifni isii waquuduha annaasu wal hijaara, ka dhagaa fi ilma namaatiin qabsiifamtetu nu afoo jira. Ta achi keessa duuti hin jirre, ka jiruun hin jirre. Kana jechuuni ta'dhiiba guddaa. Laal namni ibidda jahannam seene bar cinaacha kana yoo gubatee cinaachi kun dhumate cinaacha kaantu itti gargalfama. Yoo cinaachi sun dhumatu kun hin marga. Haga cinaachi sun gubatee dhumatu ammallee kaantu itti gargalfama. Akkasumatti zalaalamachi keessa jiraatta jireenya abadii, jireenya lakkawamteen xumuramne. Kanaaf wallahi ulfaata. Yoo duuneen kaafamnuu shakkiin nu keessatti uumame wahii silaa namni gaa macsiyarraa of qabu dadhabe malee, nafsi hamaaf shayxaanaaf namni macsiyarraa of qabu dadhabe malee akki ibiddi jahannam wasfiin isii itti ulfaatuu fi silaa ka guyyaa halkan sujuudarra bulan. Guyyaa halkan illeen ka sujuudarraa ol hin jenne, yaa rabbi ibidda jahannam jalaa na baasi jechurraa guyyaa halkan ka ol hin jenne. Kanaaf insha Allah rabbiin haa sattaru.
ibidda jahannam jalaa rabbi najaa nu haa baasu. Jannata ofii rabbi nu haa kennu. Jannata ofii rabbi nu haa kennu. Jannata ofiitiin rabbi nu haa gammachiisu. Obboleessa keenya gaadha ganda akhiraa nu biraa deeme rabbi isaa haa jannatu. Jannata ofiitiin rabbi isaa haa gammachiisu jedha. Saatii illee isinirra dheeradhe ganarra isinirra dheeradhu. Jabaadhaa diinii rabbii qarrifaan qabadhaa. Biyya namaa keessa jirtanitti wal jabeessaa. Khayrii waliif dhaamaa. Hamtuurraa wal eegaa. Nama hamtuu hojjetu yoo argitan irraa qaba hamtuu san irraa deebisaa gara khayriitti wal affeeraa isin jedha. وعلى هذا القدر أختفي بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نمني براي جرتن دعائي كردا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بولتك يا ربي صبري سيفاقنو صبري لمن قبل ربي سيفاقنو على آلي كيتي هند ربي صبري هاكنو بي صبري أيوبي كن ربي اسني هندا هاكنو أستاذ كنا مركز كنا تيانغا في براتوتا هندا كيسنو ربي جبنا سني فاكنو أبوليس كن يخدوه ربي جرحمتاتنا هلالو كافينا كيري ممكن ربي سافلافسو تنكي قبري دنكو قبري ربنا قبسيسو في بدي ساتقا قدا هوجة ربنا هارارمو في المنا ما تينمني بدي لبنجرو ربي بدي ساقندا هارارمو في نما ورا خير يوجدتي الدنيا آخرة من كاو ربنا وتايسو أركا كل ربنا الدنيا رانون كاسيني تابچو jiraachuu malee addunyaa kana duuba deebinee akhiraa kana duuba deebinee millataa jirru nama duuba deebi'ee millatee khayrii hojjetatee addunyaa irraa kan rabbi nu taasisu nama harka qullaa addunyaa irraa kan rabbi nu taasisini nama deebii nakii riddeeffachuu dadhabu rabbi nu taasisini hunduma keenya rabbiin nama khayrii hojjetatee addunyaa irraa kan rabbi nu taasisu warreen saatii kana du'an immoo warreen qabrii aaraa warreen qabrii moofaa hunda isaaniitiif rabbiin hararamuu fi ala alii keenya rabbiin mokkorini بلانا كنا رحمتنا تندبيني اسرين جدا دعاء يقول في استاذتين ما شاء الله ربي الرجال لتو دعاء هدو قرأ ولني دعم سلي هدو دعما ولني أنا وانت في إن شاء الله أستاذك إنجا مشغولة تاني إنساني مجتشو دبي كان ما في دعاء قدن دي نور راقون جنة نور الله ينادي كان ما نور رافرات آسنين جدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.